tokko qursii nyaadheen beekuu jette. Isheen tokko duwwaa jedhe miti ijoollee hedduu jedhe. Isin warreen akkasii dhukkuba ofitti bitaa jirtan. Mannee dhukkubaa ofitti akka ijaaraartan beekaa. Arra isinitti hin fakkaatu. Arra isinitti hin nagaamu. Turee isinitti gala. Ani amma dur yeroo naaraa dhufe akkuma kana. Hojii hojjedhee xumureenii qursii nyaadhaan jedha. Garuu hojiin hojjetameen xumuramu. Hojiin jaraa hojjetameen xumuramu. Qodaan lafa tuulamuu dhiisee tuulamaa ole lafa kaayii dura qursii kee nyaadhuuti bishaan kee dhugiitti deebii hojjedhu. Hojii hojjedhu hojii nama ajjeesu. Nyaadhu hojjedhu garuu yeroo hojjettu jechaadha. Isa dabalataan mochaadha. Isi sinarra sodaattanii qursii nyaatiin hojii hojjetaa jirtanii. Birrii sinarra hojjetaa jirtan mana yaalaaf isin hin ga'u. Bororomoo kadhattu as baatanii. Abbaa keessanii fi haadha keessan rakkistu akka isaan as ba'anii kadhatan gootu. Dhukkubisi seennaan si kiyaan baatu. Ofii keef yaadi adormaa bira jirta. Isin amma nu jaallatu wattu. Isaan hojiif isin jaallatu malee isin hin jaallatanii miti. Armeen kee waan xiqqoo tokko yooti lafaa fuudhuuf jetteen fuudhin mucaa koo hin miidhamtaa isin jette. Isaa yooti waan guddaa tokko lafaa fuutee lafa kaa isin jedhu. Jaalala jechuun immoo hojiin argisiisu jechuudha malee afaaniin haasa'u miti. Nama jaallattu tokkoof sitootaa laatta. Nama jaallattu tokkoof abaaboo tokko bittee galtee fuutee laattaaf. Jaalala jechuun hojiin mirkanaa malee afaaniin xaxxaata'u miti. Gowwaan ta'ina sammuu keessan kanatti yaada. Alagaan alagumaa maaltu alagaadhaan fira jedheedhi hacaaluun keenya jecha tuduu hin badin. Saniifuu ofirratti hojjedha. Akkasumas salammataa mana nama lamaa wajjin nama naan talaa. Inni kunis dadhabina sammuu keessanii. Dirqamni mana lama hojjechuu inuma isinirra hin jiraan. Mana isin geessana keessa maatii 20 yoo ta'e 20 isaaniif hojjechuun dirqama keessani. Garuu mana lammataa dhattanii hojjechuun dirqama kan keessanii miti. Dubbata ofirraa hin hojjedhu jetta. Giddajiin hin jiru namni si qaleessi hojjechiisu hin jiru. Akkasi yoo birrii sii kennu ta'e immoo nyaata kee gittiin godhi nyaadhu deemi hojjedhu birrii fudhadhu. Birrii biyyaa baate waan ta'eef. Ani amma mana sadiitti yoo nageessanii dhaqee hojjedhu udaan beektu udaan naqii kuti yoo naan jedhani naqeen kuta. Maaltu na argaree yoo nani miidiyaatti dhufee ofii malee eenyutu na himam. Fakkeenyaaf yoo miidiyaa kanarratti baanee lafa lafni malee waan nuun asii taa'arru eenyutu nu arga. Waan barbaadde yoo hojjette birrii argatta taana waan barbaadde udaan kutii laaqii shinti beetii miici birrii kee fudhadhu. Galtee ittiin bareedda gaba biyya galtu. Asitti bareeduun faayidaa tokko hin qabu. Ijoolleen baay'een faa jecha isaanii faa sodaattu. Angurri koobaan nagootu jedhanii asimma namni na arrabsu hin jiru galata waaqaan hin naga'u sila heerfoonii gurratti kaadheen deemu. Maalan godhaan isa biyyaa yaada malee isa kan isaanii guyyaa tokko natti hin naga'amu. Maaltu sin dhibe? Si beekani hojiif dhufte yoo waan barbaadan jedhanii maala jecha isaanii faan sammuuf miitu. Anana Ashamaa arga fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti sinifaa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u jechaati. Egaa hordoftoota koo hara kan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama akkasuma immoo maatiin koo isinirraa badeetiin jira haalatuma tokko fi jechuudha. Kanaaf asumaanii dhiifama guddaanaaf godhaa jecha like gochuu hin dagatinaa viidiyoo kiyya sababni isaayyuu haalli inni keessa jiru baay'ee tokko mijataa miti baay'ee tokko kan ulfaatudha. Garuu waan hunduma keessatti immoo waaqayyo uuman koo na wajjin jira na dandeessisaas jira. Kanaaf iyyuu isiniin jedhaa si yaadetanii viidiyoo isiniif hojjechuu dhufe obboleettii keenya sagalee gorsa ishee akkuma dhageessanii haalli inni keessa jirullee akka kana jechuudha. Garuu wanti tokko gaafa dhufee isinirra ga'ee dirqama jechuudha kan isin baattanii waaqayyo uuman keessanis immoo dandeettisaa isiniif baay'isa jechuudha. Namoonni bakkeedhanii kan isaan nama laalanii garuu keessa keetitti akkamitti akka jiraachaa jirtu sumaa fi uuma keetitu beeka jechuudha. Kanaaf obsi biyya namaa keessatti baay'ee tokko barbaachisaadha. Obsatti aansee immoo akkuma obboleettiin keenya jettee waa'ee dhimma nyaatarratti of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Sababni isaayyuu nuti hojii ulfaataadha jechuudha kan hojjechaati hoollee ishinti beektu qulleessuudhaaf iyyuu wantoonni nuti fayyadamnee ittiin qulleessinu wanta garaagaraa jechuudha kan inni qabu garaa keenyallee laphee keenyallee nu madeessuutii danda'a dhukkuba garaagaraatiif nu saaxiluutii danda'a. Kanaaf iyyuu dursinee nyaata keenya nyaachuuti qabna isiniin jedha. Isaan ta'a nyaadha isiniin hin jedhanii as isin ergu achi isin ergu isaan wanti isaan beekan yoo jiraate yeroo ati hojii hojjettu otoo hin taane yeroo ati teessee xiqqoo
ishii boqottu yookiis yeroo ati nyaattu yeroo sana jechuudha kan itti mul'atu malee hojiin kee guddaa ta'ee itti mul'atu. Ati immoo isa kanarratti xiyyeeffannoo mataa keetiif godhattee of eeguu qabda isiniin jechuuti barbaada. Egaa viidiyoo hin dheeressuu obboloota koo amma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan naa tura isiniin jecha ananillee waaqayyo naa kadhadha anillee isiniif hin kadhadha isiniin jedha. Walis immoo haa jajjabeessinu turtiin keessan turtii bareedaa ta'u hedduu sin jaalladha. Korsas iraha hafut hanu